Asham, 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 asham. मैं सब हाँ akkam jirtan naguma nagaya fayyaadha Abo iddoo tana qabsumaa nu jibbisiiftanii bar qabsumaa isiniif dhiifne bakka. Qabsumaa nu jibbisiiftanii isinii dhiifne hin jiru. Maal taana? Amma ibsa baafnaa yeroodhaaf silkiin harkaa guuraa jenneeti. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qabsumaa nu jibbisiiftan siya. Nuti arshitti ol isin harkifna isin ardi gadditan siile. Nuti nama biyya bulchuu nama gartee addunyaa tana hoogganu jennee isin eegu jirra isin waluu hoogganu diddanii wal qooduu eegaltan boo sheer godhaame invite godhaame warra wal fixu kana hunda naa yaamaarra. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan dhuftan yooyyaa jenne bagana gayaan dhuftan way meeqoota isin. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eeysa kabaddan sabo Siyaro diinni jandaa baasee Oromoo tan akkamittiin dhabamsiisaa ji'u kanatti isin ajandaa walii baasuutti qolleen qaanfattanii rabbi sodaadhu. Follow godhaa peejii hiyya kana barumsa guddarraa harkattanii. Ijoollee xixiqqoo gatiin qabne tanaa goota keenya jettaniituma follow gootanii. Sheeka kanaaf follow godhaa. Follow miliyoona 10 galcha miliyoona 100 fa'a. Sa Oromoo miliyoona 100 geessu. Idaan uummata Itoophiyaati. Aboo isinuma bar miliyoona 100 isinuma gaawe. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee sheer godha. Walii daddabarsa ajandaa kanarraa buunu kana buuna. Ay jaal bagana gaan dhufte yooyyaa. Ame. Hundi keechanuu sheer godhaa akkuma ol seentanii sheer godhaa sheeyni dhufee. Karafu jiruus, kataa'u jiruus, haqamoo jiruus. Farsho dhugu jiruus faarsee bulaan gaarra miidiyaa eebbifachuu jira yani akka jirutti farshoo fi zina jiraarra faarsee bulaan isaan hundaan gaarra siigale. Piippiin akkana agartanii amala piippii keessa kaisii du'e dhiifteeti kaisii jeese badhaaftii jechuusi. Miskiinnan piippii jalatti hafe tokko kan bobboo gartanii mootummaa maanu laalle. Nunda geeffatu nuti siya jagabsa. Piippiin nama isii gargaaru diinni isii nama isii gargaaru jenne arra arra isinimne keessattuu sheeyxaanticha Abiyyi fi injuu kana diinni isaa guddaan nama isa gargaaru gaafa isin hin jennu. Sigale nuti waan beeyinurraa isin hin jenna sigale nu dhaga'uu didda maal isinii goona ganaa boochan. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taayee dandayaa faasiduu wajira sheekaa butaa faasiduu wajira kajuusanii onomma mana guutuu irraa diiganii maatii guutuu alaggan naqanii deebasii janiini sigale amma akka qabsaawatti gabbahee lola. Piippiin namni piippii gargaare nama sheeyxaana gargaare sigale an dhugaan isinii hima. Saba kee dhabdee rabbillee dhabdaa jechuu yoo piippii gargaarte. Yoommoo qabsoo Oromoo gargaarte saba kee qabda qabsootee harkaa qabda. Even warri sabaa lolu kunilleen hoggantoonni sabaa kunillee yoo anjamaasi godhan uummata keetii wajji nagaa qabdaa jechuudha. Piippii yoo deeggarte garuu uummata keetii wajji nagaa hin qabdu. Rabbii wajji nagaa hin qabdu. Lafaa wajji nagaa hin qabdu. Samii wajji sanuu dhugarra jirra ifiin jaanii. Mee dhugaa maalirra jirtan?
dhugaan nama jeesu nama buqisu nama qalu nama walgachisiisu kana dhugaan isin jirta haqa qabannee warra jiru kana jedhan hoggin miidiyaa isaanii takka najala jiranii hoggin lallaalu warra haqarra jiru kana jedhan mee hayni maali sigal haquma isaan irra jiranii na dhibeen haquma warri piipii kun irra jiru hayyee amma gara sagantaa khiyyaatiin deema akkuma beekamu warri gandummaa tana ooftanii ajandaa Oromoo ajandaa lubbuu ajandaa saba baraaru saba balleessu deebiftan rabbi isin haa balleessu jenna jechuudha keessattuu warri rabshaa Harargee fi Arsii kana kaaftan sigale osoo isinitti iyyinu osoo tattaa isiniin jennu osoo dhaabbadha gaafa walleen sun baaturraa dhaabbadha sheekaa butaa isiniin jiru dabeesni hoolaan gariin asirra baheetii akka waan nama Arsii wallisu jibbutti dubbachuu ture jechuudha waan Arsii jaalatu arra gatiin namni kafalaa jiru kun gatii tana hundaa jechuudha isaan Kadiir Martuutiin dorgomna Kadiir Martuutiin akkana taana Kadiir Martuutiin miitirkishoo taana jaaniiti gartee wallee fuudhanii sabitti ollaa Kadiir Martuu yoo kan dorgomtuun taate hujiin dorgomtaan malee gartee nama gandee faarsuun isaanin dorgomtu jechuudha gandee gaafa dhaabbadhaa isiniin jennu rakkoodha maaliif saba kana diiguu deemanii keessattuu Arsii fi Harargee maaliif wallolchiisuu barbaadanii jenneeti asitti waan jiru isinii himne sigale ajandaa moo sheeyxaanticharraa kenname hoggi namni waa isinitti himu isiniin galu hanga nooraan adiyanii waa takka isiniin galu sigale jaldaabni Jaawar Mahammad Harargee fi Arsii janii yaada yoo isaan kana jalaa balleessine qabsoon tun ni gufattii janii yaadanii arraan dubbadeen sigale asii jazbaa afaanidhaa hunda maarree keenya miitirkishoo keenya miilliyoo keenya jettanii waan jireenya fiituu jijjiiruu dadhabe asii kana jala yaataniiti arra sadarkaa gartee namni qawwee wal gubbaa dhaabbatu geessanii jechuudha sigale osoon iyyinu mee ajandaan dheengadda lidatuu Jaawar maarree ajandaan guddaan sadarkaa biyyaa sun bakka harkateeme ajandaan silaa mootummaa tana yaachisu ajandaan gartee mootummaa tana gartee kursii isii raasu waan boo'edaan gowwaa bar jecha kana arraan jennaan sigale wallaalaan si deeggarurra yoo si morme irra si fayyadaa sigale waan isii dha'ullee firraan gartu sadarkaa yoo namni Oromoo tokkollee si arrabsee si dhaye baqannee gartee amma qabsoo teenya finiinsuu qabnutti maarree nuun jaan miitirkishoo nu godhan miilliyyoo nu godhan jettan sigale adeero kun bu'aa takkallee qabu jechuudha warri arra isin geestiin naqattanii akkana waliin godhatan keessattuu namicha carcar juusan faa kaayiroo tana taa'u ka ozoon haasidummaa hudduu tana lafa rigee bultii namaa diiguu hudduun isaa sujuuda baafte ka gartee Hararguma tanaa'u bakka meeqa dha'ee maarree gannuudii isaa carcar gannuudii isaa juusa mee carcar bar carcar jechuu isiniifin hima carcar jechuun lafa seenaati bar lafa carcar xirroo jechuu dhageessanii takka pentaagoon Oromooti bar sigale handura Oromoo lafa bar seenaan teenyarraa madditee bar sigale an biyya carcar jaamtuu sin dhageenye takkaa sigale carcar lafa gootaa lafa seenaa iddoo Harargeettiin beekaa jechuudha an Harargee takkaan beeka malee Harargee bahaa dhiyaa jaantan hin beeku Harargeen takka sigale maarree gannuudhiisa miitirkishoo gannuudhiisa dabeesni sigale kanneen warri gartee namicha gororee dabalatee warri gartee gandummaan Harargee diige kana gaafa isiniin jennu namni Harargee diigee isinit dhufe isiniifis faayidaan qabu an dhugaan isinii ayyooniin Harargee diigee dhufe faayidaa takka isiniin qabu tokkummaa Harargee yoo hin neeyne sigale ifimmoo kanaan masruufa firraa kafalan kanaan jiraatan wallaalaan kiyya garuu qabsonnaa jiraa jaa sigale hakkanaa kana faa wajjiini ajandaa baafattanii sanuu Jaawar fa'a deeggarree yetti gariin ish waan Jaawar dalagurratti akka piippiin itti fayyadamtu gartee dalagaa Jaawarirra dhagaa guuraati
جاور ما بروفايل قلت تيس قلبي خزاب يا أخي إيش يقول برلو اللي خن إنيو شالك أبصو الرجا وروف الجرومي دابر نتلولو با قبانيتي ولولو والله لي نتي قبانيتي قرتي ده ما في الرات أوركا جنة لولا لبسو والله لي أبصو تنا نور كاميدا وان وف الجروتنا واني إني فيدو شيطان تيجانا فيدا جنتي أبدا سبحان الله جنة سيقول أفان عربا هندان كرني أفان روموتين كرني دورسان جولين غلطو فچو بربادو جولي غاري جرتوسن اوزون قوي ركا قبدو دابدا نمني جنان دابتسن ثانك يو سيقول هولا وربيا أوروبا في أمريكا جرومالي هولان اسنيمتي اسم غوتا سيقول هولان كاسي غرتي جولي مسكين لينچا دربي سيقول اتلينچا ديم لولي جون سنغرتي فلي دياسبورا بيا غدتين جرجا فلي بيا ميرغنا ماتي اگمون جرجا سيقول هولان غرتي وراسي لينچا دربوسني مالي اسن هولا متي osoni bidar ka qabdani oso wan feetan godu dandeysani ulbaani dhaabadda isin jennan dhaabbatan sigale thank you galatoma sigale galatoma arra sadarka wallagga fanno tijarani wallagga khara afranin dhumu jirtu dhumaati ummata wallagga san namni dubbachu jiru jira buqaati kharrayyu namni dubbachu jiru jira buqaati shawaqe isa namni dubbachu jiru jira sigale jira ajanda khana enyu bas enyu gargaru jirtan sadu ummata oromotif sagale tana marre oromotif sagale tana sinja dufe ajanda dina geggeisa sigale ummata oromo khabim ummata oromo ras sagale taw jirta me arsitami fi sagale taw jirta harargeetamiif sagalee ta'u jirta ifiifuu isaan irra sagalee ta'u jirta kijibdoota gandi keeysan kan isin jaalatan tokkolleen hin jiru silaa ganda keeysan jaalatanii ka ganda balleessu jiru san baankii fi taankiin ganda gubbaa taa'ee ganda balleessu jiru san kan ati irra qabsooytee firraa kaasuu dandeessu warra isarra qabsaa'u jiru dura gufuu ta'u jirta jechuudha rabbi si haa buqqisu saba kana dura ka gandummaan onnee isaa keessa jirtu rabbi si haa balleessu onnee teessanii wajji ish سيجل أي الربر أورومون بر بين يعمل بقو جرتي بر بيجرة سيجل أورومون بين يعمل بقو جرتي بر سجله جار ما كتبوا جرتان إنيو تو كوبا كباجو جرا ولا الرب سو منابلو تي الربني يساتي أو وادا منابلو داينا خو تاچي ولا الرب سنا خنا جرتاني بر غوا بلسوم سوچ علا وني ولفاتا انجرتو به غوا بلسوم سوچ علا وني ولفاتا الدنيا تنرنجرتو اندغان سني تيجل اكوان نماتور اي مارج اني هدي چچنين جابر غوتي چي بدا غوتا هار اراو تيجل ايش سي غوتا مالي ويتتن بيد إيرتاتو أتديرامي ميديميتي شيطان تجبانكي في تانكين هذا تبوك سجر وبوليتي تيجوديتش سجر مي خنا دبر هاي غندخي جالتامي غندخي بوكو جرا سيجل أتي هررجة جالتامي سرت وينو ما جالت هررجين بيزنس أبديت زيرو في النت أنا خيسا أنا مني صدق آخر أتشجرو أفان هررجيتين أداما خيسا أفان هررجيتين كده أتشجرن سيجل أتي أرسي جالت وينو ما جالت أرسي لين كده سيدرات تهرر رفعني أجيسني أوفن ميديم قما سنبافت سيجل ريرا خنولال بيجوتو بكيسني غرغران ميديم تنديفت سيجل كجبتو أكنوماتو أن أكوان أرسيدي مامو أكوان أرجع يا تايز يلي لايف ده دلاتنا يفدرو قوتي دلاني ميكاب بيكورة إتبدي لينجخين هيا لينجخين سنتيزني مدة مي بيجتمي سنيش أبس
diina kam isinii jeese daangaa kam isinii kabachiise sigale mee daangaa kam isinii kabachiise biyya tam isinii wanta godhe fidi meeqa waalaikum salaam jaal ziizo so dhaabbadhaa hoggii namni isinii jee dhaabbadhaa an amma duraan maqaa isinii baasa isin waraana jeneraalli dhaaphaa jennaan dhaabbadhaa isinii jenna sigale ummata fooloo guddifachuu deemu ummata gartee giiftii deemu ummata dhalarratti haasawaan beekaa if garsiifachuu deemu kana jala yaatanii wanni isin wali buutaniif hin jirtu sigale qabsoo arra oofamu jirtu sana warri arra gandaan xiqqeesh takka jecha tokko gandaan dubbattu qabsoo arra oromoon godhu jirtu qabsoo woboon gaara keessaa kufuuf jirtu tanarra dhagaa dabalu jirta ati ba'aa oromooti malee qabsaawaa oromooti miti jechuudha sigale haga namni gartee hayyoonni isinii qaanfachuu jiru haga hayyoonni isinii bilbilu jiru wayu if quba qabdanii sigale haga hayyoonni isinii gubatu jiru wayu if quba qabdanii ajandaa hayyoonni gaffideerra mariif dhiyeessuu barbaadu hunda walqaluu eegaluudhaan balleessitanii jechuudha osoon piippiin galatoomaa isiniin hin jenne miseensa piippii taatanii dalagu jirtanii jechuudha bara osoo piippiin sunilleen isin quba qabaattee osoo piippiin sunilleen galatoomaa ishee hogganaan piippii sheeyxaantichi isiniin jee gaariidha galata tokko malee guus kadiir sigale sanuu qabsaa'ota marroo dirribaa faa piroofaayila godhatee dhaabbatee nama arrabsa jaawar mammaffaa piroofaayila godhatee dhaabbatee nama arrabsa waan jaawar godhu jiru waan marroon godhu jiru irratti dhagaa guuru jirtaa bar saba isaan tokko godhanii diinarra qabseeysuu barbaadan kana adda diigaa jirtaa bar gosaan yaa wasakh mee ati ba'aa oromooti moo qabsaa'aa oromooti iflaalime gale mee ati ba'aa oromooti moo qabsaa'aa oromooti amma ajandaa dheengadda walgahii Waashingtan DC guddaa Ameerikaan irratti hirmaatte hayyoonni gartee warri kalammaa magarsaa hundi onlaayinaan irratti hirmaatanii gartee ajandaa lafa kaayyatanii roodmaappii qopheessanii walitti dhufuu deeman kana hangam takka balleessitan mee rabbi isin haa balleessu mee hangam takka balleessa amma biyyi isin galatoonfateere isa gargaartanii mee isin galatoonfatee naa hime roorroo harargeerra jirtu arsirra jirtu irraa kaafnaa ji'ee warra qabsaa'u jiru kana isinii fi roorroo san irra gatiitanii jechuudha kijibdoota an wanniin isinii dhaamu ummatoota warra beeyladaa kana jala yaa'u warra feemasa carqii feemasa jettanii jala yaatan kana jala yaatan sigale if eeggachaa obboleeyyan kiyya namni kun dhugumaanii ajandaa arra saba keenya gartee sabni keenya arra ganda gaddeebi'ee sadarkaa wal fixurra jiraayi sabni keenya arra maal keessa arra hargeysa keessatti oromoo maal godhu jirti soomalee mee hargeysa keessatti oromoo soomaleen diibar garaan dadhabee gabbaatee ibsa baafte sheeyxaantichi ati mootummaa kiyya maarree kiyya jettu bar sigale jecha tokko irraan dubbanne bar kan soomaleen alagaa sun ibsa baafte wanni lammiin teenya oromorra godhaa jirtu sirrii miti jettee jeneraalonni soomalee itti gaafatamtoonni poolisaa hundi gabbahanii ibsa baasan bar sheeyxaantichi sun ibsa tokko hin baafne bar lammii tiyyan tuqinaan jenne bar boo mallas zeenaawi bar gaafa duraa bar lammiin tiyya taqamtee beekadha jee doolaara hunda irraa guurrataa bar warra biyya arabatti hidhaanidha tattaawa kana hunda lammii tiyyaa naa galchii jaanii bar sigale lammii fi kasi kabajaatti godhaa bar namni arra kabaja qabdii lammiin Itoophiyaa guutuun bakka yaadutti sigale saniifu laal obboleeyso yoo barbaaddan warra gandummaa nurraa achi ba'a warri sabaa immoo walitti as baanee saba keenyaa qabsoofnaa jechuudha saba keenyaa sagalee taanaa jechuudha saba buqqa'u jiruuf saba du'u jiruuf saba miidhamu jiruuf sigale sagalee taanaa jechuudha
maqaa hayyoota keenyaa dhawattanii fa hayyoota keenya profaayila godhattanii namarra duuluun hin dandeessanii hin dandeessan. Jaawar Maammatta abbaan fedhe Jaawar Maamman nama siyaasaati. Abbaan fedhe arrabsuu danda'a, abbaan fedhe faarsuu danda'a. Amaarri arrabsuu danda'a. Sigale Tigreen arrabsuu dandeessi. Amaarri faarsuu danda'a. Tigreen faarsuu dandeessi. Nama siyaasaati. Ganda tokko gosa takka bakka bu'ee hin beeku. Marroo dirribaati. Wallagga bakka bu'ee hin beeku jechuudha. Abbaan fedhe balaaleffachuu danda'a. Abbaan fedhe isa deeggaruu danda'a jechuudha. Ana bakka bu'eetiin ifirra murteessee saba kiyyaaf sagalee taajee asirra taa'u jira. Abbaan fedhe na arrabsuu danda'a. Abbaan fedhe na balaaleffachuu danda'a, na deeggaruu danda'a jechuudha. Sigale. Kunis utaalee Jaawar akkamitti uyita? Marroo akkamitti uyita? Marroon bar biyyaati bar, kasabaati bar. Jaawar bar biyyaati, kasabaati, gosaati miti bar. Sigale. Kunis akkami Kadir Martuu arrabsitan? Lafa Kadir Martuu bar artii Oromooti bar. Kasaba saniiti. Sabni yoo fedhe ni arrabsata, yoo fedhe ni tuma, yoo fedhe akka fedhe kasaba saniiti bar. Sigale. Eenyu ganda tokko kan? Sigale. Obboleeyyan kiyya dammaqaa. Xiqqishta mee wohuma godhu jirtan kana iflaala. Akkana nuun jaanii yaabar. Eenyu isiniin kun? Akkana nuun jaanii. Akkana nuun jaanii nu arrabsanii. Isiniin kun eenyu? Eenyu bakka isin buufate? Mee koominiitii tamtu bakka isin buufate? Yaa farshoo osoo akkatti isin dhuguu qophaawam beeytee asii faq hin jettu jeen namichi farshoo akkanatti ibidda kana keessaa faqqiftu sana achi ilaale. Yaa gowwoota haga hayyoonni keenya isin gubatu jiru osoo beeytanii. Ish hayyoota kanallee profaayila godhattanii hin nama narrabsite. Maaliif hayyuu namni itti ulfaate xiqqoo gabbee dubbachuu irraa nuutu irraa dubbata sigale. Obboleessoo Jaawar Maamman gargaaruu barbaadda? Tokkummaa sabaa uumi. Tokkummaa Oromoo uumi. Tokkummaa Amaaraa uumi. Tokkummaa Tigree uumi. Marroo dirribaa gargaaruu barbaadda? Tokkummaa lallabi. Tokkummaa faarsi. Qabsoo Oromoo yoo gargaaruu barbaadde diina kanaan cabsuu dandeessu tokkummaa keeti. Tokko taaneetu cabsuun akka nutti ulfaatu jira. Adda hiramnee maal cabsu yaana yoo cabu yaane malee. Mee naa himime. Sigale. Mee naa himime. Tokkummaanuu cabsuu dadhabnee diinni kun girgirii nu kaa'u jira. Mee adda baanee maal cabsuu dandeenya? Saniifu wanni ammarraa eegalamee irra yaadamee irra qophaa'amuu qabu saree hattu ganda dhawattee deemtu diina Oromoo ergamtuu tahuu irra murteessa karaa hundaa yoo kan gabbaatu taate. Sigale. Bar Harargee tana adda fuudhee ani carcar gannaa dhiisaa jaan siin jee carqii hudduu isatti amarani. Hudduu isaa sujuuda baaftisan itti amaran. Amma fakkeenyaaf namni sun Shaashamannee Arsii miti gannaa dhiisaa jechuun ni danda'amti. Shaashamanneen tun Arsii keessaa mi? Arsii mi isiinu dachi Arsiiti mi? Carcar kun lafa Harargeeti ba. Nama biyya carcar jaamuu dogoggoraan qabdanii. Yaa Rabbi waanuma akkam baruma akkam keessa dhufne mee haartu matamirra jira biyyatti akkas jedhamu. Pirezidaantiin isaanii takka piraayim ministeerri isaanii maqaan eenyu? Sigale. Kana maaliif godha inni dantaa mataa isaatiif godha? Wayirraa liqimsa waan kanarra. Warra dhukkuba kanaatiin mataan isaa xaxamee jira. Warra wooma kana dhaga'uu fedhuu jira. Akkana waan kana dhaga'uu jibbutti warri wooma kana dhaga'uu fedhu jira ka isa kana masruufu namicha Kaayiroo taa'ee hudduun sujuuda baafte kana. Sigale. Masruufu kana jira jechuudha. Sigale. Eenyu maallaqa goota keenya tokko goota kam hacarcar jeenu faarsu tokko.
sigale beeki diinni oggisi jeesu arsi jeesina jeesu carcar jeesina jeesu maarre jeesina jeesu oromo jeesi jeesaa amantiin adda sin baasu sigale kalaraan adda sin baasu tokko sheekha jeegatu taaleeti ummatuma gartee akkanaatu takka rabbiin hungarsiifne manni arsii jaamu kun ummata kalara addaa qabu afaan addaa qabu kamiitirkishoo qabu kamiilliyoo qabu ummata addaati maaltu ummata addaa godhe ummata oromooti siitu ummata addaati shayxaanticha mataa dhagaa siitu ummata addaati malee ummanni arsii ummata oromooti ummata namaan addaati miti ummatuma akka sheekka abbutaa kan sigale afaanis kanuma sheeyni haasa'u kana haasawan sigale si ummata addaa marataan kiyya jala taa'aa ibaddu gobaanaa nuti ni bereennaa miitirkisho adeero laal namni isi warrummaan akkana isin hinjuu kunuu isin koflu jira hagam takka akka isin gowwaa taatan isin laalu jira lakkii nuti oromorraa addaa miti bireedina yoo qabaannes bireedinni keenya ka oromooti fokkina yoo qabaannes fokkinni keenya ka oromooti qabeenya yoo qabaanne qabeenyi keenya ka oromooti wallaalummaa yoo qabaanne wallaalummaan teenya ta oromooti jechuu ni qabda jechuudha maaliif akkana jaa'u jettee firraa laaluu qabda sigale kana jalaa fuudhanii oofanii jechuudha sigale kanummaan akkasaa keessan gee so saniifuu kana hunda wannin keessa sii deeme wanni kun hundi waan qabsoo teenya akkasaa raabide especially mee oromoon tun numa jirti oromoo keessa mee joolluma muslimaa talaa ilaa illallah jettu tanaatu asirraa wal fixu jira oromoon teenya ta kiristaanaatu ni nagumaan teesim ifiifuu shari'aa teenya keessatti haqaan ala jecha badaa'u namaan hin jiini dhiiga wal gannaquu dhiisi footoo poostii wal godhuu dhiisi wal zallamuu dhiisi haqaan alatti kijiba namarran kaayini jaami quraanni kee mee duuba kana hunda daangaa kana hunda cabsiteen nama qalu jirta nama xiqqeessu jirta nama dadiigu jirta mee ati qoy gaafiin si qaba atiin kun ilma abiyyeeti moo ilma rabbiiti mee rabbi sodaadhu yoo ilma rabbii taate yoo warra ergamaa nabi Muhammad itti amanu taate nabi Muhammad alayhi salatu wassalam tokkummaa labsa ja kijiba araarsa ja bultiin diigina ja sigale dhiiga nama haqaala gadi naqina ja miskiina tokko fiddanii gartee wanni godina ja shayxaanni garuu wal diiga ja Abiy Ahmed wal qaqqala ja kijiba walirra guura ja wal balleeysa ja ani jimma jaati wal halaka ja jimmuma kana keeysaa gosa birooti ja wal qaqqala ja isin ilma isaati jechu malee ilma nabi Muhammad miti dhugaan isin himan ilmaan shayxaanticha sanii saniifuu arraamboota keessattuu suuraa Jaawar Mahammadii fi suuraa marroo profaayila godhatanii ka Oromoo arrabsu diinni guddaan marroo isa diinni guddaan Jaawar nama san kijibdu nuti hunda keessan beekna war bilziqinnaa gabaasa galchaati akka nama Jaawar jaalatu lafa dhiittanii bar kijibdoota Jaawar tokkummaa keessanitti haajamu jira bar ajandaa inni dheengadda gaffidee amaaraa fi sabaa sablammii takkaa wajji taa'an jee namni yaadeen beene wajji teessisee akka dhiiratti alaabaa labsachuu ka'ee bishaan jalaa nyaachiftee bishaan azaabaa si haa nyaatu mee ati diina Jaawari moo fira Jaawari naayime mee teetumaaf ilaali dhaabbadhu ajandaa inni biyyaan bilisoomsuu qopheesse ajandaa inni arsiin bilisoomsuu qopheesse Harargeen Wallaggaa Walloon Oromiyaan Itoophiyaan qopheesse jalaa bishaan nyaachiftee barteetii wal qaqqalte mee ati warra maqaa dhaawattu kana diina warra maqaa kanaati diina warra kanaati moo fira warra kanaati
diina warra kanaati jechuudha. Akka nama uleedhaan diina firraa dha'uu deemu ulee san qabeeti isin. Nama diina firraa akka nammataa adda dhoosuu deemu ulee san qacammi godhee diina san seef godheeti. Diina san nagayaan akka inni deemee ummata diigu haala mijjeeseeti. Amma booda nuti ajandaa gandaan barbaannu ajandaa sabaa malee. Akkattuu dhumaa jirra. Akkattuu nu qoodaa jiran. Akkattuu qabsoon Abiyyi baay'ee ulfaattu. Dur gaafa wayyaanee qalbii takkaanii diina deeggaru jiran. Arra jaala keenyaatu sirna kana deeggaru jira jechuudha. Qabsoo kanaa saayinsii siyaasaa ta'a ajaa'ibaa si feesisa laala deero. Suuta akka qooshaa keessaa rifeensa baasanitti akkasi shayxaanticha kana suuta warri ogummaa qabu. Hoggi isaan suuta qooshaa keessaa as fuudhu jira ati harka kana dhooyta miila kana dhooyta duuba. Hawaasa inni humna godhatee deemuun jiru kana duubaa diida. Beeyta. Hawaasa kana isa duubaa diigda. Hoggi duuba gaggaragalee laale duruu qalbiin cabte. Yaa bakar kiyyaasii waa diigu jirta waan inni awwalii qaqqabee fuula duratti harkaanfachuu jiru kana siin jaa. Haga nuti isinii gubanne haga nuti isinii gubanne osoo beeytanii ziya. Ajandaa dheengadda itti qopheessinee namicha shayxaanticha girgirii kaa'u kaane wallaalaan dhufee na hidhiisee haa. Saniifuu amma waa hundaafu wanni isiniin jennu waan akkana ammaa booda isinirraa dhaga'uun barbaanna. Isinirraa dhaga'uun barbaanna. Garuu yoo wal fixuu barbaaddan sababa maqaan dhawatina teessanii deemaa wal fixa. Keessattuu warri diyaaspooraa tetteessanii leenca ijoollee darbitanii ijoollee waliin gattan ijoollee ifiifuu miskiina maarree taatanii guruuppii isin jaartan hunda namni qubuma qabala. Asirra ol baatanii Oromummaa faarsitan keessaan garuu waan isin dalagaa jirtan namni hundi quba qaba. Isin fayyada abadan itti qaanoytan malee. Watakka itti salphattanii itti xiqqaattan malee watakka isin hin fayyadu. Kanu fayyadu araara. Kanu fayyadu ijoollee osoo qawwee harkaa qabdu waan isin jettan dhageenya jettee lola dhaabdee dhiifte sani. Gootonni keenya isaanii jechuudha. Waa galatoo. Waan san dhaabuu biratti qabsoo teenya namni akka ijoollee sanitti utubeen jiru jechuudha. Dafanii waan san nurraa dhaabuu irratti. Ganaafillee nama gartee asirra taa'ee walitti isinoof atilleen ka Harargee nama garee jaaree gartee Harargeen akkana jee keessaan waan biroo sitti haasawaa gubbaan ol bahee Oromummaa sii faarsu diinni keessa sanii jechuudha. Ati akka arsiisanum amma tokkoomsinee saba kana mirga isaanii falmachiisuu qofa furmaanni. Yoommoo haanu gabroomsanii dhiisaa nuti giiftii nu darbanii fi way nama meeqaan na laale nama meeqaa sheer godhe kana qofarraa hajaa qabna warra ganda kiyyaa jaarradhee viyuu naanaa guddatu viyuu naanaa guddatu sheeriin kiyyaa hasamitti ol deemu bar ijoollee uumaan beekne ta sheeriin tiyya akkanaa bar miitirgishoon kiyya akkana gandaan nama jaaree ta'a bar sigale ganda isaa haa dhorku so yoo kana qofa lakkaa'uun bu'aa sii qabaatte itti fufi hanga gowwaa kana rabbi sii ergamsiisu itti fufi garuu kun qabsoo Oromoo ni dhaaba abadan hin dhaabu ni dhaaba abadan hin dhaabu gaafa dheengadda arra kan ijoollee wal ficcisiiftan dhiisi gaafa warra gurguddaa diinni walitti diree warri gurguddaan biyya alaa tanatti gosaa wal qoodee gosatti Prime Minister qabnu sanu Jawaar Mohammad dhufee facaasee walitti deebisee takka godhee qeeroon ijaaramtee diinni cabe
arrakan isira ajanda gandaati yaatan dhiisi gaafasuu kan warra ekspertoota siyaasaatiin digmayni Oromoo geggeeffamaa ture. Dhugaan siima jedhamure. Dhiira siyaasaa beeytu laala deeru dhiira siyaasaa beeytu waa takka fiddullee waa takka godhuu hin dandeessu. Gaafa gartee kun namnummaa yuunivarsiitii Harvard Kolombiyaa maalirraa bahe kun gandaan nama jaaree gartee jaawar dura dhaabuu ture qabsoo Oromoo tana dura dhaabuu ture marroo dirribaa dura dhaabuu ture ijoolleen tun caccabsitee keessaa baate arra ibbira kuttee Amaaraa fi Tigree diplomaasii Shaabiyaa wajji diplomaasii akkam qabaachuu qabna Soomaaliyaa wajji diplomaasii akkam qabaachuu qabna jetteeti dalagu jirti jechuudha ijoolleen. Gaafa suubira kutan kan doktoraan profeesaraan diigamsi gaggeeffamu ture kan doktoraan profeesaraan dhaaba siyaasaa heddummeessuun ture gaafa suu yaa akhi dhiirti bira kutteeti cabsitee jechuudha. Gandummaa xixiqqoo tana si gala gandummaa tiktook irraa gandummaa qilleensa irraa talafarra hin jirre tan tanaan qabsoo Oromoo dhaabuu ni dandeessaa hin dandeessu. Garuu if qaaneessu miskiina wal miisisu si gala diinaaf ulee tahuu ni dandeessa hanga dandeessetti. Haga yerootiif dandeessa malee garuu dhugaan dharti dhugaan mootu jechuudha. Ammaa meeqa keessattuu isin ifi qaanfachuu jira. Lafti guyyaa na biraa. So aduu jira. Saniifu awwanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu dhaabbadhaa if ilaala. Arra haati tee maal keessa jirti? Abbaan kee maal keessa jira? Obboleessi kee maal keessa jira? Arra piipiin tahee jetteeti gartee gaangistara kanarra jaarratee qaallechi sheeyxaanni tahee jettee Oromoon arra yaa Rabbi maaliifiin uumame? Osoo carraan garaa haadha deebuu jiraate arra carraa garaa haadha deebuu san filataa jechuudha namni biyya san keessatti. Keessattuu Oromoon. Gibiraan gidirsaniiti. Dhagaye gibiraan gidirsanii gibira waan kafaluun qabu yoo jaa mana gurgurii kafali janiini tokkicha qabu jalaa gurguranii gibira kafalchiisanii ilmoo isa gargaartu fuudhanii waraana oofanii gaafa ilmoon sunichi duraa duute ilmi hedduu illee jaanii taaziyaan itti himamuu jechuudha. Namni akka namatti gartee duuti namaa gartee nam diidame nam kudhane waa jechuu eegalee jechuudha. Namni duratti yoo gartee namni yoo duratti nam tokko du'uu miti yoo madaa'ee way abaluu keenya akkana ta'e jee namni akkasii walii anaannatu sun bakki walii hadootuu sun nu gubattee jirti jechuudha. Maaltu nu gube? Sheeyxaanticha kanaa du'aa aadaa nu godhe jechuudha. Sadarkaa duuti aadaa taatee jirtu tanatti sadarkaa wal buqqisuun aadaa taatee jirtu tanatti sadarkaa kijibni seera mootummaa ta'ee jiru kanatti hujmaata mootummaa ta'ee jiru kanatti sigale ati asii wal qooduun sheemiidha sheemiidha ati har'a tarii biyya alaa baatee Rabbi haala si mijeessee nyaata gaarii nyaattee huccuu gaarii uffachuu malchiisa. Warri ati garuu biraa deemte akkuma dheengadda ati turte san jira jechuudha. Namni maatiin isaa akkas jirtu namni sabni isaa akkas jiru mee akkamiin wal qooda? Mee akkamiin wal lola wajji lola malee? Kayfifoo zoon beekin qoodameewu beeysiseeti guruppii diigumsaa zoon hin taane guruppii jaarumsaa jaareeti hubannoo kenneefi
akkaataa inni qabsoo isarra fuulleeffatu akkaataa inni saba isaati itti sagalee ta'u akkaataa inni sagalee saba isaa inni itti sheer godhu kana gorsa malee sigale akkaataa inni itti wal diigu akkaataa inni itti wal fixu akkaataa inni itti wal dhabamsiisu akkaataa inni itti gartee daranuu qabsoo Oromoo tana ta'ajjata afur ifdura tarkaanfatte ajjata torba ifduuba deebitutti hin hojjetu jechuudha. Ajandaan amma deemaa jiru ajandaan biyya alaa tanatti oofamaa jiru ajandaa 100% shayxaanticha maqaan isaa Abiy Ahmad jedhamu kana fayyadu tana jala muri takkasin fayyadu Arsilleen fayyadu Harargelleen fayyadu Wallaggalleen fayyadu Wallolleen fayyadu kutaa Oromiyaa takka dhiisiitii Itoophiyaa fayyadu namni sirraa gammadu ni jira hin jiru yoo shayxaanaa fi wallaala akka keetii taate malee kan sirraa gammadu arra sabni kee ummata kiyyarraa gibira irrisa ummata kiyyan buqqaasina ummata kiyyan ajjeesina ummata kiyyaaf nagaa naa buusa araarri haabu sigale jettee yoo ati asirraa lallabdee yaa sagalee tiyya siin jaara arkite deemna jala seen ilaal sagalee teenya maqaan kiyya sagalee teenya gaafa sagalee dhabne san sagalee nuu taate hangam takkaan an fit gammadu jira akkas jedhanii biyyarraa naa ergansi poosti nuu godhi jennu maaliif osoo an gosaan nama qoode osoo gosa tiyyaan dhaadadde gosi tiyya gosa guddoo gosa dhaadataniin osoo gosa tiyyaan dhaadadde kana ka gosaan Oromoo diigu jiru naan jedhanii namni gosaan osoon hin qoodin kutaan osoon hin qoodin naannoon osoon hin qoodin sigale amantiin osoon hin qoodin sigale guutuu isaanii sagalee ta'uuf jira jechuudha. Even afaan Amaarallee silaa beekee akka gaarittiin Amaarallee sagalee ta'a jechuudha. Sigale sanii fi sagalee teenya naan jedhamu. Dur saabaa'oo dhokannee dhageeffannaa sheekka abbutaa ammas dhokannee si dhageeffachuu turree kaadireef kaabinee milishaa hundi isaanii ni dhageeffatan wal dhokatanii na dhageeffatan. Kana maal godhe sirra jabaa ta'eeti noo wahumaan saba kiyyan ajjeesinaa saba kiyya gibira olin kaasinaa maastar pilaanii karan beekamneen fiddanii Oromoon buqqisu jirtan kana dhaabaa horiidarii jettanii miskiina beenyaa maleen buqqisinaa wahumaan jeefi beeka ati sangana jechuu wallaalte yoo kana kaatee gabbaatee jette sabni kee si jaalataa jechuudha saba kee gargaartee jechuudha. Yoo gabbaatee xarra jettee gosaan dhaadattee maaliin dhaadattee miitirkishoon dhaadattee adeero saba keetirra sagalee tahaa jirta malee saba keetii abadan sagalee tahaa jirtu jechuudha. Anaa isiniin je warra tiktookii ana tokkoo siin amanin kadhatee bulaa kana baantaami tokkoo siin amanin karaa kadhaa isaati mijjeeffatu jira jechuudha. Giiftiin akkamiin darbamti gruupii gandaan jaaree waan jiruuf dirqama ganda san faarsu qabaa jechuudha giiftii san argachuudhaaf. Wallaahi yaa kadhatee bula yoo Oromoo tana faarsitees giiftiin teenuma dhufti anaas hin jedhu. Wanni nasiibni borummaa rabbi sii qoote wanni borummaa rabbi teeti je wallaahi numa dhufti. Saniifuu ummanni keenya dammayxanii nama ajanda kana oofu dura dhaabbachuu qabdanii. Dheengadda maaltu ta'e Waashingtan DC walgahii guddoo hayyoonni keenya gaggeessee walgahii hayyoota walgahii beeytotaati. Arra beeytota dheengadda wayyaanee dura dhaabbatee cabsee isin gartee wal qooduudhaan maal fiduu dandeessa jettee diinnitti dhaadachuu jirti jechuudha. Walgahii sanirratti Ameerikaa argame, Awurooppaa argame, even Arab Emirates illee argame jechuudha.
wanni ta'e gurmuu waliin lollaa diinni keenya tokko waliin lollu Amaara jennee Oromo jennee Soomale jennee Walaayita jennee Gumuus jennee olola walirratti oofnu wajji dhaabbanna malee wal duran dhaabbannu sigale jaanii walii galanii jechuudha. Ati garuu sadarkaa gartee hayyoonni keenya ol guddisee Amaaraa wajji wal duran dhaabbannu juutti Tigree wajji wal duran dhaabbannu juutti namuma sheexaanticha kana dhawuun wal duran dhaabbannu juutti ati gandaa fi gaddeebite gandaa wal dura dhaabbachuu jirta jechuudha. Tanaafi qabsoo teenya qabsoo hayyoonni gartee halkanii guyyaa itti cichee fide tana irra ba'aa ta'uu jirta malee gargaaruutti hin jirtu wanni jennuuf tanaa. Gurmuu jedhanii ni kaasii waan gurmuu jechuun waan akkamii sheekha jechuun malchi. Gimboo sabanii fi aabaa'oon gaafa wayyaanee gurmuu jaarratanii jechuudha. Walii wayyaanee dhooyina jedhanii. Sigale. Gurmuu akkasii ijaaramee jechuudha. Oromoonis Oromummaasi, Oromiyaasi, aadaa isii, keessoo isii qulqulleeffachaa qabachaa jarri ollaa keenyaatis waan qaban qabatanii gurmuu walitti tahanii jechuudha. Gurmuu ijaarratanii jechuudha. Eenyu jedhanii diinni guddaa kana jedhanii. Kun waan eebbifamuu qabu jechuudha. Waan san jallisaniiti lidatu jaawar lidatu maarree ta'uu deema farda ta'uu deema adeero kitaaba ida'amuu irraa eegalee hanga mootummaa maarretti kitaaba namni barreessu jiru Daani'el Kibrat ta'uu beeytaati. Kitaaba Abiyyi kana namni barreessu jiru Daani'el Kibrat ta'uu beeyta. Utu waan keessa beekurraa hin siimu jira beeku. Sigale. Daani'el Kibrat barreessee fixeeti hodhaa gulaa laajee leencoo baatee fakkannaa jechuudha. Biraanuu Dr. Biraanuu Leenjisoo fakkannaa jechuudha. Sigale. Saniifu Daani'el Kibrat sheexaanticha Oromoo arrabsaa oolu wajjin dalaguun gaafa Abiyyi gabaabdutti gaafa Abiyyi nama wajji dalagu halaali gaafa Jaawar faan ammoo gabrummaa ummata keenyarra fidan kana irraa kaafna jedhanii sabaa sablammii wajji gurmuu ummatan haraami. Kana hunda maali khafirraa laaluu qabu sifirraa laaluu qaba jechuudha. Akkii wanni Jaawar itti jiru sirri, wanni Marroon itti jiru sirri, wanni Taayyeen itti jiru sirri, wanni Sheekka Abbutaa itti jiru sirri, wanni fakkaattonni isaanii hundi itti jiru sirri jettee gartee ka ummata kana duuba dhaabbachuu qabu. Tokkummaa ta'e uumtee ummata kanallee gammachiifte. An amma duraan isiniin jedhe hayyoota keenya kana tokkummaadhaan dhiibuu dandeenyaan isiniin jedhe. Hayyoota dheengadda mana galee dhiibnee finnee walitti araarsinee jechuudha. Anamaa fi ati miidiyaa kanarra teenye. Eega isaa walitti araarsine sabaa sablammii hojii walitti araarsineeti duubaa garagallee wal fixu seennee jechuudha. Qabsoon dhuma hin qabne qabsoo hashalabbee qofa siya. Hoggi qabsoon karaa xumuraachi deemtee nuti wal eegalle. Sosaniifu sadarkaa gartee jarrinuu tokkummaa akkasitti uumee gurmuu uumee sigale Ameerikaa hunda irra dalaganii amansiisanii imbaasota biyya san jiru ollaasanii hunda imbaasota Ameerikaa Suudii kana hunda xalaayaa barreessanii naqu jiran sigale. Dalagaan dalagamaa jirti sirriitti. Dalagamaa jirti. IMF itti waraqaan naqamu jirti. Baankii addunyaa waraqaan naqamu jirti. Sigala. Warra mootummaa tana gargaara. Yaadaan, maallaqaan, waa hundaan deeggarsa kenna jaan. Imbaasii Raashiyaa hunda dubbatamaa jira jechuudha. Chaayina dubbatamaa jira jechuudha. Qabeenyaarra namicha kanarra baaftan. Qabeenyaarra biyya tana dhangalaasu jirtan. Gartee namichi kun carraan isaa dhumatee jira. Mootummaa oloo fixee gadoo jiru. Qabeenyi keessanis isumaa hojii qilee seenaa ifi eeggadhaa jedhanii beeksisaa jiranii. Arraati hoggi hayyoonni kee akkasii dalagu jiru
tokkummaan duuba dhaabbattee enerjii hamilee ta'uuf qabda malee isaan hamilee cabsu wal arrabsitee sigale sababa ati isa arrabsituun kaan arrabsa kun maatii kaanii arrabsa homorkii hujimanii kana waliin baay'isuun diinummaa malee sabummaa miti sadarkaa tanarra jirtanii jechuudha garuu hayyoonni sadarkaa amma siin haasaisan irra jiran dabarsi woboon kufee kuffisaa jira jechuudha wallagga keessa qulqulleessine jedhanii deebisee dhuunfachaa jira jechuudha amma dura isinii Februaarii keessaan isinii katabe akka gartee gaafa mootummaan naannoo Oromiyaa fannoo hiikkachiisu qabna jee lafaa ka'u shiixaantichi jara soddaa sarraa qawwee kun hin ta'u jee fannootu haaraa ijaarame jaa annaawunsi godhaa jee ajaja dabarsee ummatuma duraan dammaqaa mokonnoonii wajji walii galanii ministee itti aanaa isaa dammaqee mokonnon waan jenee yaadattanii bakka jirutti namni amaara jaamu hidhachuu qabaa je qawwee inni hidhachiisisan irraa guuruu yaan jeeti fannoo haareetti fannootu wallagga keessa ijaaramee jeeti annaawunsi godhe an guyyasiin isinii barreesse amma if jalatti screenshot godhe post godhe na jala gasseenaa laala gaafasiin of eeggannoo jee wallagga keessa bakka fannoon inni ijaare sun sossoo'uu deemtu isinii barreesse jechuudha isin garuu har'a dhumaatii amma wallagga keessa deemu jirtu dhumaatii amma fannoon fidaa jirtu sanarraa iyyuu jirtanii jechuudha wal jala deemu wal hubachuun gaafasiif silaa gaafa sanna dhageessanii itti qophooytanii silaa gaafa sanna dhageessanii gartee mootummaa keessa jiru ka ala jiruus ka qabuus kan qabnees itti qophooytanii har'a wallaggi kanatti weeraramtu jechuudha ummanni keenya xaragamaa jira wanni wallagga fannoo kamiin fannoo isa dhugaa kasaba isaati Gondar keessa Goojjam keessa socho'ee lolusa osoo hin ta'in fannoo sheexaantichi jaarratee ammanumaatu dheengadda faa akka juujaan warri itti dhiyaatan oggii himan isaanii waboo filate har'aa dhorkanii gaa waboon jajan lalme waboon har'aa dhorkitu waboon ammoo yoo jara kanarraa dhorkina jettee gajjachaate inni jara kanaaf qawwee kenneeti ganaa asitti homorkii biroo hujimanee biroo asii baasaafi jechuudha sigale saniifuu furmaanni maal godhu haadhoo yoo duute rimeeyni garaa kutee bar taasise haadhoo ajjeesuudha itti aansuu fi tadhuma dubbii miciyyoo dira dhawatti ajjeesanii qaallicha abbaa gadaa ifiinju abbaa gadaan qabdu Harargee gale namicha bakka bu'aa caffeeti qaallichi bakka bu'aa caffee welcome ebba bakka bu'aa caffeeti ppdha abbaa durgooti malee abbaa gadaan qabdu Harargee dheengadda miciyyoo nasiimaa miciyyoo duute dirra dhawatta duute by the way osooniin dubban Oromoon hundi sagalee taa'aaf namoota irra guddaa amma miciyyoo tana ijoollee Harargee qofata dubbachuu jirtuun arka boru wanni Harargette Wallaggattis Arsii keessattis Booranattis Gujitti already taateetu jirti dhageeffadhu dura dirra dhawattaate sigale osoo gaafa dirra dhawattaate san bakka takkaa kaanee iyyine intalti ulfaa Gujitti ajjeefamtu sigale Oromoonni guutuun miciyyoo dirra dhawaasanii sagalee ta'a abbaa gadaa wanni jaamun jirtu Harargeen abbaa gadaan qabdu qaallichi khaadiree bitamtu hattu gantu diaspora kana akka dhabeechi galee abbaa gadaa jaaniin abbaa gadaa franqalloo jaanii kijiba abbaa gadaa Khadiir Jaawari qaallichi Khadraa Jaawartanii nanjuusan abbaa gadaa saati gaafa Khadraan Jaawar duraa tuqamte heeriisee gaafa namichi sun diriirsee duraa tuqame walgahii Finfinneetti jiru dhaabeeti dhufee nama abaaree kutee jechuudha gaafa miciyyoon tun ilmoo sadii wajjin tagaraa jirtu wajji lubbuun sadii nurraa duute sigale lubbuun sadii nurraa duute kuma dhibba jaafideeti maghriibaa fi ishaayii jidduutti ozoon ishaayii qaamu jiran kunoo maallaqa kan akkatti fuun hin beeytan isin hodhaa maallaqa akka waan gandi sun maallaqa dhabee gandi micoosanii rabbi rahmataa godhu bar namni garaan
akkuma isatti gartee garaasisee abar garaan si madaala qaallichii fi waan garee ta'eef waan garaachoo ta'eef ummata san garaachuma seezi kuma dhibba jaafideetti kan namni du'ee beeki haadha duutee fi ilmoo gara duute lakkuu wajji duute beekan lubbuu nam sadiitiif kuma dhibba jaafidee dachiin miciyyoon sun irra duute rabbi rahmataa godhuu fi soomalee qabee harkaa qabaa jechuudha. Dachiin sun hin deebineef eenyu ajjeesee itti gaafatamummaan hin jirtu. Dubbiin isaa akkasii wallaahi ta'e jechuudha. Amma kunoo narra duulanii na gargaaraa jeeti miliyoona takka qabatee dhufu jira jan. If eeggadda isinumaaf iyyina nuti. If eeggadda. amma wanni koshkosheen diredawaa keessa yaate sabi saahibi maarree saahibi aboo khalli malee waliin jettu sun waan gatii qabaatii miti san war nama diriya uffatee deemuu turra gatii qaba siil waan onnee qabaatee gartee dhiiga miciyyoo teenyaa nuu baasaatii miti dhiiga keenya nuu baafata tokko kan baafachuu dandeenyu tokkummaani siil tokkummaani amma kunoo miliyoona takka qabee deemaani jira mee miliyoonni takka lubbuu nam sadiitiin jijjiirama miliyoonni takkitti sanii yoo qabee fide dachiin miciyyoon irra duute sun maatii miciyyoo saniitii deebitee jirti warri miciyyoo sana ajjeesichi keessa qawwee fudhatee ammallee dhukaasa banaan jiru diredawaan tun bar lafa oromooti lafa faranqallooti qaallichi kun bar abbaa gadaa faranqalloo ifiin jaabar tanaafiin bar faranqalloo abbaa gadaan qabdu sigale bari namicha kana bara khasara bara buqqoo bara walajjeesu bara khasara bara mooyoo jaamaa bara sigale baratti gartee salphanne jechuudha baran talti ulfaa lakku wajji awwalamtee maghriba fi ishaayi dubar ozoni qaamu jiranii gandatti ol seenanii maallaquma kana ukkatti finnen beeytan isini akka waan nama guddaa godhe waa guddaa godhe hoda khiisha haddaa usaa bari fi already duru gubbo khiisha guuttatanii jiran hagasi ol fudhatanii jiranii beeku gubbo dhiiga miciyyoo sanii dhooyisuudhaaf wanni hin godhamne hin jirtu wanni takka uggii taate maaliif taate akkamit taate yoom taate eenyuun taate yakki tokko uggii raawwatame waan akkanaa qoratamaa jechuudha yakki sun tokkoon qoratama dachiin miciyyoon sun irratti jeefamte dachiin abbaasii tan abbaan isii irra dhalatee guddate akaakuu abaabuun isii handhurti isaaniichitti awwaalamte soomalee fudhatee harkaa qabaa isaan tuchi irra taa'ee dhiichisu jira dachiin sunuu warri miciyyoon tun duraa duute dachuma sanuu yoo gurgurte miliyoona 600 oli gurguratan yoo xiqqaate dachii guddoo sigale kuma 600 miti miliyoona 600 oli gurguratanii siinje dachuma sanuu yoo gurguratan kanamma kuma 60 akka waan maallaqaa fakkeessee hunoo miliyoonatti olii seejaa janan malle laal nutichi namnuma isa jala taa'utu nuyi sigale saniifu oromoonni guutuun miciyoo dirra dhawatti ajjeefamte saniif miciyyoo gujitti ajjeefamte saniif namni haadha qabdan namni obboleettii qabdan namni intala dhalaa qabdan osoo intalti teeta ulfaata garaa guutuu namni si duratti gartee isii ulfaa kimbil godhee dhaabbatee sirra bashannane osoo na ta'e kamijiitiif laal saniif jii sagalee ta'e ilmoo teetan dhaluu teessuuf jii sagalee ta'eef dhalaa jechuun miskiina dhalaan obboleettii teenya haadha teenya jaartii teenya ilmoo teenya khafana keenya so akkasitti gumaa dhalaa gabbuusanii kuma 600 jaanii fiduun gartee tuffii hagam takka maal fiddanii fudhattanii fudhachuu baattan maal fiddan jechuu argisiisa waan fiduu teenyus garuu arkuma jira arkumaaf ta'a inshallah warri arra ka dhiiga oromootiin taphatu warri arra guyyaan keenya jeekkatti oromorra waan fedhe viidiyoon ol ba'ee haasa'u gaafa gartee akka guyyaa malqiyaamaa sheekotiin jettu san yaa rabbi osoo kitaaba kana nakkennuu baatanii jaajeemi
gaafas yaa rabbi osoo FB'n kun Facebook'n kun TikTok'n kun yaa rabbi osoo kiyya ta'uu baate gaafa jiru fagoo miti dhufuuf taa'e inshallah arkuuf teessa walumaan arkuu ta'e saniifu michiyoo sanii sagalee taa ilmaan Oromoo guutuun afaan kana dubbattanii viidiyoo tana sheer walii godha walii daddabarsa tokkummaa keessan jabeessa warra adda isin qooduu barbaadu firraa fageessa nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalata sheekka abbutaati baay'ee isin kabanya garuu ajanda akka arra darbitanii qabsoon harkatti wanta gootanii kana gana akka ittiin deebine hadaraan isiniin jaa nagaatti kun sheekka abbutaati